taaptaabii 100 nama 1000 takka fidaa taaptaabii 100 koppilinkii 5,000 1,000 dafa hundi Beekni keessan wallahi maal faru. Qoy yaa ilaahi Raamix. yookiin atu sirraa badaa Armaan isin agarchuuf deemtuun beekni garuu. Nama 500 guutaa nu bira. Arba'aan lama jennaan. 1,100 guutaa dafaate nama 100 takka taate guutaa Eshi taaptaabii illee 100 guutuuf bakka haa mul'isan Lukti kiyya hundi walitti na sakkaalame. Akkamittiin ba'e. ganaadha qoa gaa isin agarsiisu itti bari isin achi deemtanii ibdanii malee isin agarsiisa wallaahi isin agarsiisa bani warra tokko koppiliin godha uummata akkanaan gorsinaa waan takka waan ajaa'ibaa wayii dalaguudhaaf deemaa Bishaan dhugee xixiqqoo ishee bakka kana na qabbanaa'ee jira. dafa akkuma 100 qabu wal bira taaf koppiliin godha Bakka ishii banii bakka ani obsa dhabee jira. keessa maaltu jira qo'aame Raamix. maaltu as keessa jira Raamix baas ምንድን ነው? soqaara qo'aame ማን ጉድ ቆይ አንቺ ኧረ በእናትህ ካን ለጴ kan bakka itti dhaabdee na dhaabde maal gochuu jira sa ooyi soqaa jira anu as keessa waa soqaa jira maal taasisi what koppiliin godha as keessa waa soqaa jira anu maal taasisi as keessa soqaa jira maal ሰጣት እንዴ ዋን ማንነት ባሱ ሙጫን ወይኔ ጉዴ ፈላ ammallee shigii biraattu jira kana shuufi shigii biraattu tura kana ወይኔ ጉዴ እናት ይሰበች namni tokko tilmaamuu danda'a gana ጫንኩና ሲተበች ጅራ ኦሮሞት ganaa maal akka ta'e qoomee kanneen of jalaachi fuuraa Raamix please wallahi ani kalas amma dadhabee jira haadhoon mudee yeroo takkaatii koppiliikiin hai taataabii 100 osoo hin galin garaa kiyya akka ho'inataa jira namni tokko tilmaamaan jirtan gaa'es wala gooti tilmaamtanii garuu namni tokko amma tilmaamaan jirtan buna Raamix buna naan lubbu bali kaabaqaani maal hodhan kalas ani dadhabee jira taataabii 100 taataabii 100 kuma godhoo ta'e qubeellaa fiddee rafte no qubeellaa maal fida qubeellaa no rakkoon qaban qubeellaa illee ta'uu baate sarpiraayiz hin jedhamen garuu waan silaasiif mala garuu waa wayii beek waan fide kanacha kanallee ganaa keessa illee waa jiran waan fide kanacha waan siin madaala jedhamu soqee achi soqee jecha addunyaa sana guutuu irra naannee waan siin madaala jedhamu fide dhabee jecha homa siin madaala jedhamu dhabee kana fide garuu siif madaala akka jaa'ibaa kanatti. so bakka kana tuqxanii akka itti ta'uu jiru jechuu lapheen kiyya. Yaa nama kuma 500 fuudhee irraa qoy. Caafii soqoddee banaa gaa isin hin jirre sinaa kaa. Kooteen itti dhaaba soqoddee banaa. Koppiliin kittaa godha. Waan jetta qaama. Suura. Wanni sin ta'u amancha. Ini martuun suura warri waasin jedhu qoyime. Unkutaa caafii dhabe. Yaani osuma bishaan dhuguu bishaan na dheebochuu jirtan. Mee bani mee. Guys, banameera bakka maxarrashaa gaheera amma dhugaa rabbi.
maashaallah dha wallahi Allahu akbar maashaallah dha hundi keessan Mashallah, kennaa caalu qur'aana caalu akkasii madaalu tokkocha kan jirre beekee qur'aana sii Wii lubbu galata jedhee waan wallah. kamuu akkasii fedhuun beeka hooma kamuu maan taane jecha daa'imandii ta'e garuu daa'imandii caalu qur'aana kana akkasii madaalu yoo ammaa kana barattuu diin qur'aani waan ta'eef sila waan biraa hedde ta'uu Yaani abbaas. naasiif madaala jedhee yaada akkasii boonichaa Dhaabadhee moo jilbifadhee sirraa fudhadha. qur'aana waan ta'eef Akkamiin garuu dhaabadhee moo jilbifadhee dhaabattee irraa? illee irraa fudhatte no qur'aana waan ta'eef dhaabattee illee irraa fudhatte natti tola Dhaabadhu. dhaabadhu gufu kai yaa dhaabadhu irraa fudhatte Miidhee. Allahu akbar jedhaa wallahi maashaallah Kunoo dhaabadhee jira. yaa Bakki bilbila kaa'uun jiru garuu dhaabadhee jiru. Kuduu. bakka rakkoon qabu akkasuma fudhu oo Ramees. Lubbuu. wayyee lubbuu Thank wayyee you. qastii homaa miti siif jedhee gana waan biraallee kan fedhu qaba Garuu jechuun baay'ee በጣም thank you. Thank you. naa wanni asitti himu takkattiin akkuma quraana kana wanni waa hunda keessaa quraana siif fidee waan biraa osoo hin taane akkati quraana kana irra jabaattuuf akkuma ammaa kanatti madarsaa garagaraa guruppii garagaraa irratti yeroo hundaa quraana jabeessitee fi amantii kana irra jabaattuuf malee waan biraatiif miti. Innaa boonishaachin Baay'ee jechuudha. Mee akkana qabimee mee akkana dheengaddalee quraanuma akkanaatu naa kenname qofa fidee dhufa sitti argisiisa. Okay. Allahu akbar dha guys. Daftaarii kuma dhibba guuttanii jirtan galatoomaa dhugaa isinillee ulfaadhaa. Mi'eeshii amma ni maal isinif balleessire? Wanni isin sobe tokko jira. Kennaa caalu kenneefi. Innaa. Akkam qabdi. Hawaasa sanii. Qabi kaakam. Tokkuma miti. Tokko maya. Tokkuma wal dheengaddalee Walaa isa tokko. kanaatu naa kennamu. Eenyu sii kenne immoo? Suuraa nu kaasaa. Eenyu sii kenne immoo? Lubba akkanatti qabi suuraa nu kaasan. Kunoole. Thank you. Eenyu sii kenne immoo? Masha Allah jedha wallahi. Akkasii boonishaachin akkasii inshaallah turatti illee eenyu sii kenne yeroo samii na dagachiisuun Maal deemuun taata. jedhuun ishee naa barreeffame yoon jechuu qabu. Isinitti toleera guys faamiliin kiyya. Isinitti toleera. Puede. Mashallah. Ramex. Wayya lubbuu. Baay'ee tokko jechuun cinqamee ture wallaahi wayii natti jibdaa jedhee jechuun namoonni dhiifama jedheen itti aarii ture. Abshiraan aniyyuu shakkii hedduu keessa seenee ture maal jechaa jira jedhee jechuun. Ani fedhii siitii nama biraatu aariidhaa fedhee waan miidhu takka hin qabu garuu ammoo keessattuu seen beekta. Aareellee anaafatti walii aareellee akka addaan fagaannee hin beektatillee waan akkanaa shakkuun qabdu malee maachii jecha siifanii uma kamuun ta'a. Shakkiin jettanii bolla. Ashiteeku amasakiraallah. Homaa miti qasti qoshumma jettee lubbii jennu. Innaa akkasii jaa isinitti toleeraasin. Wallaahi gammachiisimee har'aa. Maal jedhee si maal yoo siin jedhee gammaddash maal yoo siin jedhee si gammachiisa. No, ani gammachuun kee yoo ati gammadde hin gammadan beektu turaan ati gammaduu qofaan gammada malee jechaa fi miti. Fakkeenyaaf fuula guuraa waan an jette natti hin tolu. Ani hedduu takka gammadee. Ati meeshii waa wayii irratti wanni ati na gorsitu kanarra tiktookii kanarra maal akkan dalane na gorsuu barbaaddu. Maal jedhame? Leechoo Namoonni komentii baay'ee na barreessaa galatoomaa wallahi. Wallahi Ramex jalqaba irratti yoonii kana dura siyaarsaa jiraadhe yaani
ni jiraam yaani fati geestii walitti erganii sittiin dubbadhallee ni naarallee yeroo takka tokko yeroo naarallee aarii sirratti baafadha beekte ifama. Nama jechuun ati yoo aarte aarii ka'an siin baafne eenyu rabbaafatta qoy kun dhiifama barbaachisaa anaas gidduu arrabaa filkaan wal nyaataa waliin jiraataa anaafatti nama guddaa yookiin harkaan illee gaafa wal bira ga'e namni dhaaraa yeroo aarisan yeroo ati dallan tokko asi jalaa callisuu qabaa yeroo an dallan tokko ati callisuu qabda akka ibiddaaf bishaanicha akkasii wal dhaamsaa deemna malee namni kamiyyuu miira qaba. Ati barbaay'ee tokko obsita bar. Jaalala kaa jaalalaa kamiin obsine qoy maaliif obsa? Iddoo guddaa si qaba si kabajaa. Warroonni waan biraa barreessitanii of eeggadhaa. Maal jedhaa? Ayi waan namatti barreessu. እና naaf galatoome wallaahi. Akka ati waan gaarii naa yaadde kanatti anillee waanuma gaarii siif yaada. Inshallah karaa fuulduraattis nama waan gaarii waliif yaadu rabbiin nama taasisu. Amiin amiin amiin. Jecha fedha jedhama jecha. Maal beekta faamilii kiyya jala kana gorsaa jiranii muuziqaa addis warra hunda ta'an dhiisa inshallah. Baruun ana biratti illee akkasuma jedhu muuziqaa dhiisi jedhu. Hindi isa muuziqaa. Turaanuu gaa isan turaanuu bar sheeka ture maal taatan sirri? Wallahi. Rameeksi kiyya bar sheeka bar maal sitan isin? Namni nan beeku bar. Wallahi sheeka ture turaanuu. Inshallah taanii rabbiin naa qajeelchu. Hindi isa muuziqaa. Kalaas yoo naachi muuziqaa. Rameeksi waa tokko si gaafadhu. Yaa. Ana akkam akkasii ta'uu barbaadda? Akka naa gammaddee jiraattu akka jaalalli keenya kun deemee galma gahu akka wanni xiqqoon sin aarsine jecha namaatiif akka gurra hin kenne jidduu keenya akka hamtuun isin kana qofa barbaada malee humna takka sirraan barbaada kun jaa. Thank you. Esh. Yaa kanuu. Kina minja. Amma maal ture? Barna harka babbadaa jira beektee? Si bichaa miti anuu በጣም ittiin dayfee malee amma laal. Ba'aan dayfeera malee ani gammadee chaa gammachuu irraa karaa deemaa olee illee baatiriin keenya irra cufaa jira. Naa akkasitti waan shaa wal deebinaa. Fageenya irraa Hedduu si jaaladha. Hedduu si kabajaa. fageenya irraa bittee? Daandii Yaa biyya kanatti quraana namni beekuun beeka. Baay'ee wanni hin jiru biyya kanatti baay'ee deemee wanni hidhee ture waan. Bakka. Baay'ee. Gaafa biraa kennaa addaatiin akkasii dhufu abdii qaba. Kennaa ajaa'ibaa isaa jecha. Kennaan kana caalu hin jiru garuu kennaa biraa akkasillee gammachiisu ka faamilii illee gammachiisu. Qabaddee si dhufa yeroo muraasa keessatti. Ash. Ammayyuu allaarilla እንደዚህ akkana jechuun jira onneen kiyya jechuun. Yaa sirriisaa miti ani. Qaanaan onnee kiyyaa dabaluu jira. Uummanni kun quraana affeerii jedhaadhaan qaayee ishee takkatti. Maal sin jechaa jiru? Quraana affeerii sin jechaa jiru. Quraana maal ta'e? Nu affeerii quraana nu qara'ii sin jechaa jiru. Siitu qara'uu qaba bari. Yaa rabbi jaa. Ashi hin qara'a. Okay, qaree. Qoy siifin eega. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.